Yoo yaakam jirtu daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa qabu kun qophii milluu ONN'ti. Milluu ONN jalatti kun immoo oduu milluu kan torbaniiti. Kan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Har'a wantoota tokko tokko irratti taatiiwwan darbaniif gara fuulduraatti ta'an irratti wantoota isin biraan ga'u jira. Wantoota jajjaboo jedhamanii haga xumuraatti waliin turaa kanan jedhu Geetoo Lamaayyoti. Ogeessi kaameraa immoo Habtaamuu Barraati. Daawwattoota walitti deebinee jirra. Mata duree jalqabaa kanan godhadhe eebba fiilmii Abbaa Malkaa jedhu irraatidha kanan kaasu. Egaan akkuma beekamu torban dabarsine kana keessa eebbe fiilmii Abbaa Malkaa jedhu kan Leencoo Fiqiruutiin barreeffamee direct yookaan ta'e direct kan ta'e uummata bira ga'amee jira. Akkuma beekamu fiilmii sana ilaaluudhaaf bakki dhaabbatan hiriirri haga eessaa dheeratu ga'uusaa kan viidiyoo tokko tokkorraa ilaalaa turtanidha. Ilaalaas jirtanidha. Baay'ina namootaatiif jecha bakki ta'an illee dhibee jira. Fiilmiin mata dureen isaa Abbaa Malkaa jedhu kan Leencoo Fiqiruutiin barreeffame dilbata darbe kan torban isaa darbe kana keessa galma tiyaatira biyyaalessaatti eebbifamee jira. Leencoo Fiqiruu kana dura weelluuwwan afaan Oromoo hedduu fi afaanota Oromoo afaanota biraa qopheessuudhaan ni beekama. Qopheessuu jechuun direct godha. Wantoota adda addaa hojjechuu irratti ni beekama. Sirboota hedduu kan afaan Oromoo kan Hawwii Qananiifaa kana kan Dinqisaa Dabalaa Maroolee jedhu kan Leencoo Gammachuu walumaa gala sirboota nama hedduu direct godheera. Kan Natsaannat Sultaan sirboota afaan Amaaraallee direct kan godhe hedduu qaba. Fiilmii isaa kan Abbaa Malkaa jedhu kanallee directis godheera. Eebba fiilmii kana irratti akkuma jalqaba dubbadhe akkuma suuraan isaa naanna'aa ture hiriirri isaa baay'ee fagoo ta'e jaallattoonni fiilmii akkasuma aartii hundumtuu irratti kumaatamaan lakkaa'aman argamanii daawwataniiru. Yaadotni babbareedaan kenname keessaatii qulqullinni sagalee, qulqullinni suur sagalee, haalli waraabbii, qindoomina tokkummaan ittiin hojjetame hedduu bareedaa akka ta'e innillee miidiyaalee adda addaa irratti yaada isaa ibsaa ture. Bakka isaan itti fiilmii sana hojjechuu deemanitti illee namootni haga mana isaanii nu gadhiisuu ga'aniitti jedhee waan baay'ee haasa'ee jira. Haala bareedaatiin hojjetamuusaa namootni walitti dhufeenyi isaanii illee bareedaa ta'uusaa ibsee jira. Egaan Leencoo Fiqiruu dhaabbata akaadaamii taatummaa Abbaa Lataa hundeessuun isaa ni yaadatama. Guyyaa eebba fiilmii kanas barattoota barsiisaa ture. Hedduu eebbisiisuun isaas gammachuu lama wal duukaa eebba lama wal duukaadha kan ta'e. Maal akkan siftoo barbaadda? Ilma koo jilba kee gatteen deemee. Maal abbaa ishee? Lolee gootummaa koo gannee kana miti biyyattii agarsiisuun barbaada. Sagalee shimbira dhaga'uun barbaadu. Iddisaa lafa lixaan isaan hafe. Lootuun takka bofaaf jawwee waliin murkii eegallaa. Lafa bulchaan jiru barbaannee keessatti deebisuu qabu. Dhufe. Ani immoo maal asitti balleessee? Miilla koo irratti kufee dhiifama nan gaafatu taane. Baraaf furgugee gad jedhanii dabarsuun maal dargaggeessoo sirratti ol ajjeesee jedhanii meedaa fi heerumii nu boqochiisime.
Eebba sana boodallee akkuma Leencoo Fiqiruu jedhetti sirbootni adda addaa akka uummatni fiilmii daawwatetti akka bashannanudha kan inni qophaa'ee ture. Akkuma beekamu fiilmiilee kana dura afaan Oromoo hojjetan irraati kan waan baay'eedhaan adda isa taasisudha kuni. Lammata immoo fiilmiin afaan Oromoo haala amma jiruun hedduun akka hojjetamu kanaan yoo itti fufe kana caalaa akka inni deemu abdii nutti horee jira. Gama taatummaatiin barattoota inni barsiisaa ture keessaas fudhatee jira. Daayirektorummaatiin illee akkuma argitanidha. Qulqullinnis baay'ee waan bareedudha. Gara fuulduraatti waan kana caalutu eegamaa deema. Isarraas uummata aartii jaallattoota aartii akkasumas warreen fiilmii qopheessan barreessanii fi hojjetan akkasumas gulaalanii gulaalli suur sagalee irratti hojjetaniif barumsa kan ta'udha kan kun karaa saaqee jiru daawwattoota keenya. Jabaadhu siin jenna Leencoo Fiqiruu nullee yoo yeroo arganne akka istiidiyootti suwaamnee afgaaffisee waliin goon abdii guutuun qaba. Daawwattoota keenya tokko jennee jalqabnee jirra. Kan lammataatti ceenaan waliin tura ammallee daawwattoota keenya. Qaamoleen mootummaa, miti mootummaa, hayyoonni, abbootii qabeenyaa yoo nu cina dhaabbatanii na amanaa fiilmii afaan Oromoo gaanfa Afriikaatti guddaa gochuu dandeenya. Walitti deebineerra daawwattoota keenya gidduu torban dabarsine kana keessa wantoonni dhaga'amte ammas garuma biyya keessaan jira. Atileet Qananiisaa Baqqalee maaraatoonii London 2025 irratti akka hirmaatu beeksisee jira daawwattoota keenya. Akkuma beekamu Qananiisaa Baqqalaa fiigicha dheeraa fiiguudhaan beekama. Atileetota jiran keessaa isa tokkodha. Warra akka Qananiisaa Baqqalaa, Daraartuu Tulluu fa'aa kun, Haayilee Gabrasillaasee fa'aa kun jechuun jarri kuni biqiltoota Abbabee Biqilaati. Warra Abbabee Biqilaa biqilcheedha. Ka'umsa Abbabeen Biqilaa ka'umsa miila qullaa yookaan faana duwwaa fiigeen fakkeenya ta'ee darbee jira. Atileetii buleessii Qananiisaa Baqqalaan fiigicha maaraatoonii London 2025 irratti akka fiigu dubbateeti kan inni jiru torban dabarsine kana keessa. Ga'eessi ganna 40 Qananiisaa Baqqalaan atileet Qananiisaa Baqqalaan dorgommiin kun dorgommii idil addunyaa isa dhumaa ta'uu akka malu beeksise isaaf jechuudha. Xumurarra ga'eera jechuudha. Umriin illee naannoo 40 lakkoofsee jira. Fiigicha nama fiigu kuni kan xumuraati jechuusaa ibseera. Qananiisaa Baqqalaan haga ammaatti maaraatoona London irratti yeroo 4 akka hirmaateedha kan beekse. Taamiraat Tolaa, Tigist Asaffaa fi Siifan Hasan atileetota biroo maaraatoonii London bara 2025 irratti ni hirmaatu jedhamanii eegaman ta'us eeramee jira. Maaraatooniin London kan bara kanaa eebila 19/2017 kan dorgomamu ta'ullee ibsamee jira daawwattoota keenya. Asumaan atileet Qananiisaa Baqqalaatiif carraa gaarii hawwina. Egaa innis akkuma jedhee bara xumuraa isaatiitii kophee fannisuun isaa nafu akka jechaa jirutti. Kanaaf bara injifannoo gaarii isaaf hawwina daawwattoota keenya. Ammallee nu waliin tura. Is coming under a little bit of pressure. Farah's in a good place there. Can he strike from there or is he going to tire from there? What a battle we have before us now. 200 metres to go. Qananiisaa Baqqalaa kicks hard from the front. Lagat is still there on the inside. Kipchoge looks as though he hasn't got too much left. Kipsiro of Uganda and then Qualia. Lagat, the big threat. Kipsiro coming on the outside. Mo Farah just starting to disappear. But here we are. The big battle for the title. The defending champion Lagat. 1500 metre speed against 10,000 metre strength. Who's going to win this? Right to the line. Baqila's going to get it. Strength outlasts the speed. Baqqala is the double champion. Walitti deebineeti jirra daawwattoota keenya. Amma immoo gara biyya kana keessaa baanee gara ollaa keenyaatti dabarraa. Ollaa keenya jechuun gara Keeniyaatti dabarraa. Dhimma atileetii irrattidha kan atileetiksii irratti kan dubbannu. Atileetiin Keeniyaa Biriimiin Kiipirooriir adabamuudha kan torban kana dabarsine kana keessa dhaga'ame. Maaliif akka adabame walumaan haa ilaallu. Atileetiin Keeniyaa maaraatoonii fiiguu Biriimiin Kiipirooriir qoricha si'eessituu dhorkamee fayyadamuudhaan yeroo hin beekamneef dorgommii irraa akka ittifamedha kan adabame. Adabamuu isaa achumaan ibseera dhaabbatni atileetiksii Integrated United jedhamu kan beeksise jechuudha. Torban dabarsine kana keessa atileetichi qoricha kana fayyadamee argamuun isaa kan mirkanaa'e qorannoo 22/2024 qoratameen akka ta'e dhaabbati Athletics Integrated United jedhu beeksiseera. Atileetiin kun fiigicha maaraatoonii Sydney bara 2024 sa'aatii fooyyessuudhaan kan injifate yoo ta'u, maaraatoonii Frankfurt bara 2022 fi 23 injifateera daawwattoota keenya. Kiipirooriin atileetii Keeniyaa 123ffaa
sababa qoricha si'eessituutiin dorgommii irraa adabame ta'uus eeramee jira. Keeniyaa keessatti qoricha si'eessituu kana fudhachuun waan beekamedha jechuudha. Kana jechuun namoota 122tu isa fuuldura ture jechuudha. Inni immoo dhufee 123dha. Namoota qoricha si'eessituu fudhatan kana keessaati. Egaa Kiprooriin maaraatoonii Boostaan bara 2021 kan injifate atileetiin Keeniyaa ishiin kan biraan immoo Daayaa Kipiyooki sababuma wal fakkaatuun waggaa 6 dorgommii irraa adabamuu ishees kan yaadatamu ture daawwattoota keenya. Kana kan wabeeffanne miidiyaalee garaagaraa irraati funaannanneeti kan isin biraan geenyu daawwattoota keenya warreen akka BBC fa'aa kanarraati Aljeeziraa fa'aa kanarraa funaannannee isin biraan geenya. Ammallee nu waliin turaa daawwattoota keenya. Egaa akkuma biyya keessa jennee biyya ollaa jennee amma gara biyya alaatti ceenee jirra. Wixineen seeraa guyyaa dhaloota Trump ayyaana biyyaalessaa akka ta'uuf qophaa'ee dhiyaatee jira daawwattoota keenya. Egaa akkuma beekamu Donald Trump aangoo gadaa isaanii baallii erga fudhatanii ji'oota yookaan guyyoota lakkoofsisanii jiru. Guyyoota gara ji'aatti ce'anii jiru. Ji'a ol ta'anii jiru. Sababa kanaanis wantoota hedduu seerota hedduu baasaniiru. Wantoota akka addunyaattis akka biyyaattis biyyoota hedduu mufachiisullee waan baay'ee hojjetanii jiru. Amma immoo guyyaan dhaloota isaanii akka biyyaalessaatti akka qophaa'uuf jirudha kan isaan beeksisanii. Guyyaan dhaloota pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa George Washington yeroo dheeraaf akka ayyaana biyyaalessaatti kabajamaa kan ture dubbatu. Miseensi koree paartii Riippaabilikaan Claudia Teeniin guyyaa dhaloota Trump Juun 14 yookaan waxabajjii 14 2025 akka ayyaana biyyaalessaatti akka kabajamu wixinee labsii dhiyeessu Zaheeltu gabaase daawwattoota keenya. Wixineen seeraa kun guyyaa dhaloota Trump guyyaa alaabaa Ameerikaa waliin guyyaa ayyaana uummata federaalaa ta'ee akka kabajamuuf gaafatee jira. Akkuma guyyaa dhaloota George Washington ayyaana federaalaa ta'ee guyyaan dhaloota pirezidaantii Trump immoo bara warqee Ameerikaa waan ta'eef ayyaana biyyaalessaa ta'uu qaba jechuun miseensi koree New York Claudiyaan Teeniin barruu fuula X irratti barreesseen ibsee jira daawwattoota keenya. Guyyaa dhaloota Trump ayyaana federaalaa gochuuf wixinee seeraa ragga'uun isaa guddina Ameerikaaf gumaacha isaanii yaadachuu itti fufaa jechuudhaan kan dubbatan. Dimokiraatonni garuu wixinee Riippaabilikaanonni dhiyeessaa jiran akka hin fudhanne ibsaa jiraachuudha kan miidiyaalee fuula adda addaa deemaa jiru. Steve Cohen Dimokiraat Teensiin bakka bu'uun Ameerikaan akka sabaatti itti fufuu yoo barbaadde pirezidaantiin akka Trump jeequmsa uumu marsaa lamaa ol filatamuu hin qabu jechuu USA Today'tu gabaasee ture daawwattoota keenya. Egaan George Washington kana dura guyyaa bara dhaloota isaa akkuma kabajate yeroo dheeraaf akka biyyaalessaatti akka kabajaa ture. Amma immoo Donald Trump jechuun pirezidaantii 39ffaa Ameerikaa kan ta'an Donald Trump ayyaana biyyaalessaa akka alaabaa wajjin akka inni ta'udha. Ayyaana biyyaalessaa alaabaa Ameerikaa wajjin akka inni ta'udha kan jedhame. Kun hojiirra oolaaf hin ooluusaa mormii adda addaa kaasee jira. Kanaaf wanta irra ga'ame sichi ji'oota muraasa tafa waan ta'eef wanta irra ga'ame isin biraan ga'aa deemna daawwattoota keenya. Ammallee nu waliin tura. Egaa gara xumuraatti finnee jirra. Biyya keessaa biyya ollaa biyya alaa jechaa dhufnee amma gara addunyaatti ceenee jirra. Pilaanetoonni 7 tarree galanii halkan samii irratti mul'achuuf akka jirantu dhaga'ame. Torban kana keessa immoo namoota jaalalaan samii daawwataniif torbeen kun kan isaaniiti jedhu miidiyaa adda addaa irra kan naanna'aa jiru. Pilaanetoonni 7 Maars, Jupiter, Uranus, Venus, Neptune, Mercury fi Saturn yeroo gabaabaaf galgala samii irratti mul'achuuf jiru jechuudhaan miidiyaa adda addaa irra naanna'aa jira. Taateen kun Planetary Parade yookaan hiriira pilaanetootaa jedhamuun kan beekamu yoo ta'u waan yeroo hundaa mul'atu miti jedhu warri dhimma kana irratti qorannoo gaggeessan. Hamma bara 2040tti pilaanetoonni 7 kunneen haala kanaan deddeebi'anii ni mul'atu jedhu. Yeroon gaarii pilaanetoota kana itti daawwatan Kibxata, Roobii fi Kamisa erga aduun seentee booda jedhu. Ammallee warri dhimma kana qoratanii pilaanetoonni 4 Mercury, Venus, Jupiter fi Mars ijumaan mul'achuu danda'u. Saturniin garuu fuguggii samii irraa waan gadi siquuf arguun rakkisaa ta'a jedhan. Uranusii fi Neptune garuu teleeskoppiidhaan mul'achuu danda'u. Fuguggiin samii iddoo mul'atu irraa fi samii qulqulluu duumessa hin qabne torban isaan arguuf carraa
gaariidha jedhu torban sana isaaniin arguuf carraa gaariidha jedhu yeroo duumessi hin jirretti samiin qulqulluu yeroo ta'utti arguun hin danda'ama jechaa jiru. Ta'us pilaanetoonni kunneen tarreedhaan kan mul'atan yeroo gabaabaa qofa malee yeroo hunda argachuu hin danda'amu jedha. Dr. Edward Blumer astiroonomarri yoo ta'an carraan pilaanetota torba akka nama arguutti mul'achuu waan yeroo dheeraa keessaa al tokko mul'atudha jedhani Dr. Edward. Yeroo aduun seentu Saaturnii fi Meerkuriin as ba'u garuu isaan arguun rakkisaadha. Aduun seenuun booda pilaanetoota kunneen arguudhaaf daqiiqaa muraasa qofaatu jira. Fuguggii samii mul'achuuf hin dandeenye jala seenu. Ta'us Venus, Jupiter fi Mars fa'aa daqiiqaa dheeraaf ilaaluun danda'ama jedha Dr. Blumer. Pilaanetonni sirna soolaarii keenya keessa jiran akkuma lafa haala wal fakkaatan aduus marsu saffisa garaagaraan orbiitii isaaniirra waan naanna'aniif aduurraa fageenya garaagaraa waan jiraniif yeroo lafa asii ol ilaallu waan xixiqqaatanii mul'atanii fi hawaa keessatti garuu baay'ee gurguddoo akka ta'anidha kan ibsamu. Adda fageenyaan illee baay'ee gurguddatanii adda fagaatanii kan argamani. Venus fi Jupiter qaama ifaa waan qabaniif arguun salphaadha. Marsiin garuu halluu waan akka diimaa wayiiti. Kanaaf Marsiif Jupiterin arguun nama rakkisu jechuudha. Uranus deeggarsa meeshaa malee ijaan mul'achuu dandeessi garuu daawwachuuf iddoo fi haala sirrii barbaachisa jedhan Dr. Blumer. Sirna hiriira pilaanetootaa kana ilaaluuf akka Dr. Blumer jedhanitti samii qulqulluu fi naannoo namni baay'ee hin jirre deemuun barbaachisaadha. Kanaaf namoonni ilaaluu barbaadanii guyyaan akkuma roobii maal jedhamee isinii kaa'ame ilaaluu dandeessu. Yeroo samiin garaan waaqaa jechuun qulqulluu ta'uttidha kan ilaalamu kan arguu dandeessan. Yeroo tokkotti nan arga jettee arguu waan hin dandeenyeef namni tokko dhaqeen pilaanetoota kana si'a tokkichatti arga yoo jedhe arguu waan hin dandeenyeef suuta irraa jalaan kan arguu danda'u. Iji keenya sirriitti taatee kana adda baasee ilaaluuf daqiiqaa walakkaa fudhachuu danda'a. Kanaaf obsa barbaada jechuudha. Bilbila kee hin ilaalin of qopheessi lafa samii ilaaluuf danqaa hin qabne dhaqii jedhu Dr. Wantoota pilaanetoota kana ilaaluun carraa gaarii yoo ta'us akka Dr. Blumer jedhanitti namootni gara samii akka ilaalanii fi akka amaleeffatan isaan taasisa jedhaniiru. Kanaaf namootni pilaanetoota kana ilaaluu barbaadanii guyyaa jedhame kanatti ilaaluu akka dandeessan keessumaa kibxata roobii fi kamisa eeguudhaan aduun erga seentee booda bakka wacii hin jirre bakka namootni baay'een hin jirretti ilaaluu akka dandeessan Dr. Blumer dubbataniiru. Sana ilaaluuf immoo si'a tokkichaan arguu akka hin dandeenye daqiiqaa muraasa daqiiqaa walakkaa fudhachuu akka danda'udha kan inni barbaachisu. Kanaaf immoo obsa gaafata. Kun immoo irra caalaa gara samii kana ilaaluun akka namootni gara samii ilaalaniif amalas akka itti uumudha kan isaan dubbatanii. Egaa daawwattoota keenya kan biyya keessaa kan ollaa kan biyya alaa kan addunyaa jennee kan walitti qabne isin biraan keenya kanarraati. Torban immoo waan biraa qabannee isiniif dhiyaanna. Torban nagaa keessa jiraadha. Ani Geetoo Lamaayooti.